Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaan kafuun jaalatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo sirra jirtu bakkuma isin jirtanitti nagaa fi kabajaan kenna isin bira haa jiraatochaa warroonni haarawaa taatan soshaalii keenya kanaaf jechuudha gara kiyya kanatti dhufuudhaan haarawaa taatanii asumaan saabskiraayib laayik sheer godhaa wantoonni yeroo baay'ee gallakkisnu viidiyoon haaroftaa akka isin bira gahuuf saabskiraayib osoo hin godhin bira hin darbinaa isiniin jedha. Maaliif waan baay'eetu jira wantoonni gallakkisnuun wantoota babbareedaa waan nama gammachiisu wantoota aadaa keenyaa fi seenaa keenya duudhaa keenya nu bareechisu baay'ee wantoota baay'ee waan gadhiisu jecha wantoonni akkasiisnu akka isin jala hin darbine isiniin jedha. Warroonni ammoo asmaa duraan na bira turtan ammoo hedduu galatoomaa isiniin jedha isin galateeffadha. Akkuma isin beektan gaafii keessan fudhatuudhaan wantoota isin gaafattan guutuu isaa qabadhee isiniin dhufuuf akkana fakkaata isiniin jedha. Wantoota kana qofaa miti waan isin hin yaadannellee isin yaadachiisuudhaan wantoota isin beektanillee irra deebi'ee isin argisiisuudhaan adda baasee akka isin hubattan isin taasisuudhaan hagammaa itti fufee jira. Wanta asirratti wanta hojjedhu kanarratti wanti isiniif hin galle yookiin wanti isinitti hin tolle yoo jiraate koomentii irra barreessuun irraanfatina. Asumaan saabskiraayib laayik sheer osoo godhin bira hin darbinaa isiniin jedha. Oromoo guutuu isin jaaladha. Har'allee jenereetara fi soolarii qabadhee isin dhufee jira. Akkuma akkana isin argaa jirtan kana jenereetaraa fi soolariitu jira. Namoonni baay'een bitachuu barbaadanii garuuyyuu kamtu akka irra wayyu kan hin beeknellee namoota baay'eetu jira. Asumaan isa qofaa miti maashinoonni garaagaraa hin jiranii fakkeenyaaf naannoo keenya jallisiin osoo jiruyyuu bishaan osoo jiruyyuu akkamii akka ittiin fayyadamnu kinoo maashinni isaa kun ka jallisiidhaan ittiin fayyadaman jechuudha. Waa baay'eetu jira wantoota kanneen namoonni barbaadan yoo jiraatan kana dubbistan isin beeksisa. Asumaan ammoo namni baay'een hin bitanna jennee kamiin wayyaa fakkeenyaaf jenereetara wayyamoo soolaara wayyaa namoonni jettan hin jirtanii isa sana ammoo addaan baasee isiniif hima. Namoonni na gaafattanillee namoonni nan gaafannillee gaafin nam tokkochi gaafatu nama hundaaf deebiidha kana hin beektanii nam tokkochi waan goyii gaafate nam hundaaf akka deebii ta'u hin beektan jechuudha. Amma ammoo jalqaba irratti jenereetara isin mul'isa. Jenereetarri kun jechuudha akkaataa hedduun jira. Ka naafxaatu jira, ka benzilaatu jira jechuudha. Gubbaa irra akka argaa jirtan kun inni kun ka benzilaata jechuudha. Gubbaa irra jiru kunniin ka benzilaata jechuudha. Akkasuma gatiin isaallee jenereetara hundaayyuu wal qixaa miti jechuudha. Gatiin isaallee akkasuma garaagara jechuudha. Kunniin ka amma isin mul'isaa jiru kunniin ka benzilaata jechuudha gubbaarra. Ka gubbaa kunniin akka jiruun ka naafxaa benzilaata jechuudha. Jala isaa kana hin jira kanaaf xallee jechuudha jala jira jechuudha kinu jala kanarratti kanaaf xaati jechuudha. Garaagarummaan benzilaatii fi naafxaa maalidha jechuun keessanillee hin oolu isallee sirri addaan baasee isinitti hima jechuudha. Maaseetan naafxaa namoonni baay'een naafxaadhaan fayyadamuu danda'u. Naafxaa jechuun naafxaa makiinaa kana jechuudha. Kan makiinaan naqamu kana naafxaa kanaan fayyadamuu danda'an. Inni kun immoo benzilaan fayyadamuu danda'an. Benzilallee namni hin beekne hin jiru. Benzila fakkeenyaaf amma baajaajii fi makiinaan garaagaraa makiinaan naafxaa nyaataa baajaajiin beenzila nyaata jechuudha. Garaagarummaa isaa argitanii akkanuma jechuudha. Akkasuma gatiin isaallee garaagara. Kanaafxaa hin dabala. Maaliif jennaan kanaafxaa guddaadha. Kanaafxaa kunniin sirri gurguddaadha. Amma keessini mul'isaa jiru kunniin ka beenzilaati. Kunniin illee guddaadha. Garuuyyuu ka amma jala jiru kunniin ka lafa jiru kun argitanii ka amma irra qabe kunniin kanaafxaati. Sirri gurguddaadha. Haala malee gurguddaadha kinoo kunniin. Gurguddaadha argaa jirtan isin mul'ataami. Inni jala jiru kunniin kanaafxaati jechuudha. Ka gubbaa jiru ka beenzilaati ka jala jiru kanaafxaati. Amma kinoo ka gubbaa kunniin jechuudha. Kama beenzilaayyuu ta'ee gatiin isaa wal caala. Inni illee guddatu jira xiqqatu jira jechuudha. Akkasuma gatiin isaallee wal jalaa gubbaan jira gatiin tokko miti jechuudha. Kanaafxaatu kunniin hin dabala jechuudha. Maaliif kanaafxaa kun guddaadha jechuudha. Inni guddaadha jechuudha. Argaartanii inni kun waan sirrii guddatuuf jecha gatiin isaallee akkasuma dabala jechuudha. Namoonni baay'een ka biyya alaatii fi biyya alaatiif fayyadamanii fi ka biyya keessaa garaagaraa na gaafatan jechuudha. Ka biyya keessaa fayyadamanii fi ka biyya alaa garaagaraa jettan garaagarummaa hin qabu. Maaseetan garaagarummaan inni hin qabu. Kanaaf xaatii fi ka benzilaatu jira. Akkuma achitti fayyadamanitti asitti illee fayyadaman. Homata akka garaagarummaan inni qabu hin jiru. Tokkuma jechuudha. Garaagarummaa tokko illee hin qabu.
akkuma achi fayyadaman asittillee fayyadaman. Fakkeenyaaf achillee beenzilaa fi naafxaan fayyadaman. Asillee akkasuma beenzilaa fi naafxaadhaan fayyadaman jechuudha. Wanti isin beekuu qabdan obboleeyyan kiyyaa akkas jechuudha. Ammallee deebi'ee jechuudha gatiin isaa jechuudha. Meeqarraa kaasee jira seetan 12,000 hin jira. Fakkeenyaaf 12,000 irraa kaasee 85,000 hin jira. Garaagarummaa kanallee maaliif akka qabaate illee beekuu qabdan. Maaliif jennaan wanti wayii birriin isaa waa wal caaluuf miknaata tokko malee wal hin caanuun beektanii sababa wayiitiif wal caala jechuudha. Sababa inni wal caaluuf sanillee isinitti ma'an. Fakkeenyaaf amma boorri xiqqishuun tuni hin jirtiimi kinu isaa fi kuniyyuu tokko miti. Isin mul'ataami. Fakkeenyaaf kajalaa kun kanaaf xaa kun haala malee guddaadha. 85,000 inni. Wanti isin beekuu qabdan inni 85,000 jechuudha. Kunniin ammoo jechuudha kajalaa kunniin gatiin isaa jiddu galeessa jechuudha. Fakkeenyaaf 12,000tu jira jechuudha. Xiqqaan sun 12,000 kaa'umsi isaa jechuudha. Ka xiqqaa sun jechuudha 12,000 kuni wanti inni fayyadu maabiraatiif hin fayyada, televiziyoonii, jimpaasii fi firiijii garaagaraatiif fayyada jechuudha. Istoofiif hin ta'u. Wanta isin beekuu qabdan istoofiif hin ta'u jechuudha. Kinu xiqqishuun tun argartanii xiqqishuun tun istoofiif hin taatu jechuudha. Gatiin isii beekaa birrii 12,000 jechuudha. Kinotun 12,000 garuuyyuu inni sun istoofiif hin ta'u jechuudha. Ampuuliidha, televiziyooniidha, jimpaasii akkasuma firiijiidha malee. Inni kunniin jechuun kun ammoo 32,000 jechuudha. Kan 32,000 kun waanuma guutuuf ta'a jechuudha. Oovinii ta'ee, firiijii ta'ee, istoofii ta'ee, televiziyoonii ta'ee waa hundaaf ta'a jechuudha. Waa guutuu isaatiifuyyuu hin ta'e jechuudha. Ka 32,000 kun kaa'umsi isaa jechuudha. Ka wanta akka istoofii ta'ee, oovinii ta'ee, wantoota garaagaraa ka kaasu jechuudha. Ka humna guddaa qabu gatiin isaa 32,000 irraa kaasee aga 85,000 jechuudha. Isa biraa ammoo namoonni soolariin akkamii jettan soolariin akkuma gatiin isaa garaagaraa lakkoofsi isaallee garaagara. Fakkeenyaaf amma guddicha amma isin mul'isaa jiru kun 200 jechuudha. Inni 200 xiqqishuun tun meeqa 20 jechuudha. Xiqqoon tun 20. Inni kun ammoo 100 jechuudha. Kun 100. Deebii ammallee ka biraallee hin jira. Inni kun 100 jechuudha. Ka duratti 200 kun 100 jechuudha. Xiqqishuun sun ammoo 20. Akkasuma wanni isaallee wal caala. Akkuma lakkoofsi isaa wal caalu gatiin isaallee akkasuma wal caala. Fakkeenyaaf akkuma jennee taaraate jechuudha innillee. Inni xiqqishuun tun 20 jechaadha. 20 jechuun lakkoofsa isiiti.
Kun illee lakkoofsi isaati. Kun ammoo iyyuu 80 jechuudha. Lakkoofsi isaati beektanii. Lakkoofsi kun eessa jira hin mul'atu dugda duuba isaa jira. Dugda duuba isaa jira jechuudha. Gatiin isaa ammoo iyyuu fakkeenyaaf ampuulii isin mana keessa fayyadamtantu jira. Maqxaaxaraa isarra galu jira. Gamadoota garaagaraatu jira. Achiin sanniin walirra eeda'amee beekama jechuudha. As bira jechuudha namoonni lakkoofsa bilbilaa kenna barbaadan duwwaa 972 duwwaa 25 19 irratti heeloon jechuun irraanfatina. Akkasuma sanniin walirra eeda'amee beekama jechuudha. Ganaa ampuuliitu jira, maqxaaxaraa isaatu jira. Kanniin walirra eedamee gatiin isaa akkasi beekama jechuudha. Wanta isin beekuu qabdan. Inni kun garuu iyyuu ka 300 illee jira, ka 150 illee jira. Ka 300 kun iyyuu istoofii miti firiijii iyyuu isin kaasuu hin danda'u jedhan. Wanti inni fayyadu televezyiiniidha, jimpaasiidha fi maabiraatiidha jechuudha. Kana qofaaf isin fayyada. Soolariin jechuudha. Garuu iyyuu kanarra maal bitachuutu isin caala jenereetara bitachuu isin caala jechuudha. Jenereetarri jiddu galeessaa yoo ta'e waa hundaayyuu isin kaasa jechuudha. Soolariin garuu iyyuu wanti inni isin fayyadu maabiraatiidha, ampuulii jechuudha, televezyiinii fi jimpaasiidha. Wantoota kanneen qofa isin fayyada jechuudha. Firiijii iyyuu firiijii kaasuu irratti jechuudha hin ulfaatu. Fakkeenyaaf firiijiin of keessaa maqxaaxaraa qabutu iyyuu jira. Isallee bitachuu isa fayyadamuu dandeettan jechuudha. Ka firiijiitiif oo barbaaddan.